Leezin raabitu nama malee bineensaa miti hoolaa re'ee miti. Namni as jiru kuni yoo xiqqaate nama 8,000 kana keessa baay'ina onlaayinii fayyadamuu wajjin 3,000 ijoollee Dubaay. Ummata kana mufachiiftee ummata kana tuffattee dooktorummaan kun atiin kun saree yaaluu hedda moo harree yaaluu hedda dawaa kana namatti gurgurattaami qimami mana madaamitti gurgurattaami qashtii mana madaam mufachiiftee eenyu abbaa keetti dawaa kana gurgurte isa dhugaa rabbisitti maane inni laante asibbeenu abbaa ilmooti wallahi ani mucatti yaadee Dagay, na dagay. Na dagay. Ina na dagay. Dura na dagay. Ati na dagay. Milki. Milki. Ina. Na dagay. Wabillahi al-karim ana karabbi argu. Hawi yaade miti. Kuna ummata kan rodu badda. Siif yaadeti. Ani wadni obsan. Dubbii kana jaarsummaa seeneef anu soo siraggate. Yoo xiqqaate leencafa argadhana waan kiraa mana baatii tokko dubartii cina dhaabatanii wallahi mana nu giiftii kana jiru tokko jiru osoo si raggate jechuun osoo slaayidii qabadhe akka intalli kana godha jedhee si raggate si qabee ijoollee Dubaay hin jiran haga Nasrii waamee dhufu fa'aa raggate yoona jechuudha waan kiraa mana baatii tokko lama argadhe. An garuu faayidaa dhuunfaa kiyyaan laallee miidhama mucayyoollee hin laallee akka ati nama taatu barbaadeeti. Namni ofii yoo guddate sigalee yoo uf danda'e namaa ta'a. Isa dhugaa rabbii keessa kiyya ka argu jechuudha. Mee haatummaan kun anaa si amanee uummata nu wajjin ture 8,000 si amanee risiitii fida jedhee nu waakkatte. Mucattii tana akkamitti hin miine jette. Isa dhugaa rabbii karaa gaba nuhuu nu waakkatte nama 8,000. Mucayyoo tana hin miine akkamitti jennee sammuun kenna nu fudhata isa dhugaa rabbii. Mee amma isuma dhugaa rabbiiti mee. Kawaldiri siiti fida jettee deemte aniin amanuu jette isiin nama tokkoon amanuu jette nutu amana mucaan kun afaan kiyyaa maal jedhe qeerroo jabaa Oromoon Dubaay keessaa qabdu keessatti nama sadarkarra jiru Nasrii faatti aansee sadaffaa keessa tooppiteenii keessa nama jiru nama Oromoon abdattu biyya san keessatti nama argaa qabu nama dhageettii qabu nama dubbatuu beeku nama zaata qabu nuhuu hin amannaa Oromootu amanaa jedhee Sigale gasidifne arra risiitin hin jiru jette eshi eegan jiraanne meeqa jennaan birri ma ufii haa hisaabdan kanaayyuu gadi murte mee atiin kun hin miidhamne uf jala badde obboleessoo daawwitii keessatti uf laali sammuun namaa daawwitiidha wallahi dhugaa rabbi sitti hima nuti mucatti adamma dhagay ija kee duratti birrii mucattiin saa qabu an sa'a kana Oromoo hin gargaarta nama 8,600 kana birrii mucayyoo si dhiifna yoo ati miidhamaa taate wabillahi al-karim si dhiifne ani hin gargaarta mucayyoo birrii isii sirraa qabdu ibin 30,000 sun yoo dhugaate doolaara 30,000 san miliyoona 3 Oromoon hin guurtiifi mucayyoon tun dandeettii qabdi garuu ati kun maa uf jalaa badde maa ufitti hin deebine obboleessa ufitti deebi isa dhugaa rabbisitti maal Odeeraasitti mala settee ama ani gaaf duraallee asli ani yoo jaarsaan barbaadde yoo namaan barbaadde yoo firaan barbaadde abbaa barbaadde haa kennattu koottaa keessaan akka barbaadanitti naanaasaa jedhee jira lakkiin kennadhuu jedhe herreega godhee isinitti dhufaa jedhe okee jedhe ergasii herreega godhee dhufe baatii tokkorraa isin amantee jirti haga nu ga'u kanayyuu isin gaafannes ana qofa mormaa jirtanii haa ta'u jedhe ammallee nama kennaa akkuma abdiin nu beeksisi isiin gaafanna ishii gaafii namaa dhisi herreega gootee dhuftemi herreega san nu beeksisi waan biraa haa ta'in herreega goote san kaa iskazaa baatii tokko haga 3 walii gallee sanitti nu beeksisi baatii 3 isiin walii galuu diddanillee isiin 5 jettullee nu 3 feena jenne ka baatii 3 san nu beeksisi dhiisi dubbii bira. Ati wanni tokko goruu hin qabne obboleessi kenna Dr. Ifnaan. Mucattiin gara feeteen haadhuun kun isii miidha tokkoffaati nama dalagarra jiru waan ta'eef. Isiin har'a hojii isii dhaabdee jirti. Gara kamiinuu haqisii yoo barbaadatte sillee miidhuu dandeessi. San bira tartee yoo rabbittuu si dhiifte dawaa takkatti ati nama gurgurteen mana hidhaa seenuu dandeessaati. Hayti mucattii tanaa si qabdi beeki. Dawaan gurgurii nama ta'uu danda'a fixxir jechuudha. Daqiiqaa takkatti nama tokko jara qooduu keessa dawaan funuun ati funuun funyaan kiyyaan aboo ibsan wallaahi rifadde fi keessa laaftaa rabbiin nyaata. Akka isiin si miitu shakkii takka illee hin qabu. Intalli tun miskiina dubartiidha. Imimmaan isii lafan bu'u quba qabaadhu.
Gatii kanaaf si kadhanna malee nuti osoo akka amma jettu kanatti wanni dhufu hin jiru jette wanni dhufu inuma jira. Birriin isii kana dhufa hagamma kenneef kana yoo lakka akka gargaarsatti gargaarettan akkuma shanillee haa tokko mala malaa ta'uun gargaara garuu hatti isiin irra hin jiru mucattii kiyyatu itti darbe malee. Hundi keessan karaa gabaabaa dhufaa fi ifnaani dubbii jaarsummaa biraa hundi goonu hin jiru. Mallayni isin baatii sadii waliin dalaydan meeqa ifnaan? Meeqa? Karaa gabaabaa deemu. Mallayni isin baatii sadii waliin dalaydan meeqa uummanni kun dhaga'u? Ooyi ishee gabraa guddaa Koomentiiniisi baatii sadii mallaqamee qolii dalaydan. Qo'ibsi seerreegaa jira qo'ibsi seerreegaa jira na eegi. Dubbadha agarsiisu. Akkasi. Ayoo akkasuma dubbanna. Doktor meeshaan akka cadaama kan Namni dubbii kana qayyaachuun wit jedha dhiisaa abboo hin barbaannayyuu. Dubbii adii kana dubbannee dhiifna. Muniir arrafamte rabbiif jecha arrafame. Atillee abbaan haasaa barbaada illee dhiisa. Mee ima barbaannu aadima kana gaafanna daarekti maal gootan jaarsummaadha. Maal goonaa miidhama. Karaa gabaabaa deemna. Warri as jala jirtan koppiliinkii godha. Onne ililli namni keessaa qabdan. Onne burtukaalii mataa duraa kana tuqa. Faamilii mana kanaa ta'a. Siifan viidiyoo cufi meetin. Siifan takkaa viidiyoo cufi. Hundi keessan koppiliinkii godha guys. Doktor osoo muutii san nu bantani. Ilaala dhiis. Aayidaamu. Firiidamii namaa kenna. Manni akkatti oduu jaalatu yaa rabbii kiyya. Akka dhiyaan uummata kanaa wajji. Ani maal godhaa uummata kanaa waggaa deemi tura godha. Kaamil taankii. Ijoollee asirra boombolina ol kennaa jiran fooloo naa godha. Amiin infa. MC fa. Warra toppira jira. Hundi isaanii nan dhufee warra toppiteenii fooloo godha. Haga herreegni kun raawwatutti koomentiin cuftaare akka herreega tilmaamaas gubbatti hin daddarbe. Laala koomentiin cufina firiidamiidha. Namni yaabata. Fataa jedhu uummanni kiyya cinqiin barbaadu. Bulloo fa'a warra asirra boombolina ol guuraa jiru. Tokkoffaa seerri jechuudha. Waan ministirii kaampaanii tokko sakeessi kaampaanii tokko uummata paabilikii kuma ganaa afotti kana jechuun seerri dhooga. Ayyee. Inni mu'an. Okay. Yoo barbaadde jette keessaan kootu na gaafadhu abbaa barbaadde wajjin. Keessaan jechuun guruuppiidhaan. Abdii haa ta'u. Asirratti waa'ee biizinasii kiyyaa baasee kana birii shantaa gurgura kana birii shanii gurgurachuu hin danda'u. Amsoo soorisi kabajjaas si jaalladha. Hin beektaa miti? Kalaas keessaan koottaati waan jira waliin xumurraa uummata kana kennu jiru. Yoo ati kanatti dhuftee jiraatte hin kennaaf. Yoo qarqaarsallee taate hin qarqaaraa hin dhallee qarqaaru hin jenne wattiitan. Kanaan ala isiinu maqaa na balleesse kaba balleessaa kiyyaa tiiktookiin irra gubdee irraa kaasee isa na qabsisee itti na argina gammaasi waa'ee fi qofaaf deemti. Kan dubbadha yeroo takkaammaan taragaggaa. Anaaf milkii walii galla warri boombolina asirratti ol kennaa jirtan galatoomaa beelan dhumne boombolina nuu kennaa jirtanii taankiyuu warra boombolina kennaa jiru namni 9,800 kun fooloo godhaa toppiteenii warra jiran milkii kiyya dhagaye. Milkii dhagaye. Milkii koomentii dhagaye. Koomentii dhagaye milkii. Ani kasiin jechaa jiru iccitii mana keessan keessaa baasii miti. Mallayni baatii sadii irratti isin walloltan waliin dalagattanii wal biraa qabdan kun meeqa? Ati feetu dawaa gurguri, feetu ambaashaa gurguri, feetu buskuutii gurguri, feetu konkolaataa gurguri. Isuu leelaa guddaa hinu. Mallayni ati isii waliin dalagattanii baatii sadii wal biraa qabdan meeqa? Asin jedhe kanuma qofa deebii deebisi iccitiin baatini.
Aina kunu icciiti da amma sin kuma soddomi shan kuma futasha gurgurattu awon kun wannan ka jira mun jiru akka seera adunyaatti illee akka seera abbaa murtiitti illee waan daladde bayi mana murtii wakkan taasoo kana makara waasa kayyo hin jiru kun sakreetiin yoo barbaanne anaafis nama biraati guruutti dara walii galuu goya reef maalutti himtarree milki nama kuma kurantu silalaara mucaa budaatti nyaate maal taate okay ka eega iccitii ta'e maari isiitii fida jettee deemtaree dheengadda ishii Unukoba ila risiti fidani ila kuni baasi damne gabi wanna nuga jechun tirchi nuga yoki bwa nuga jechun okay male totally wan kana wan ba jetti agana himida mitasirat mali fi mama ma kanesa kana mala teseno si wali qabdan san barbada barta si wali qabdan barbada male wan si wonon barbada war politik qabdan bua argatan ko mata dan ko damu sin barbada su barbada wa Tani kama simbar totally ma jaartan totally ma demartan wan wali qabenda kesan gutu miti bar gutu qabenda kesan miti mallayni ati si wali ti dalagatani bua argatani mere bua masanu tim ta kafi isi kasifisi lageettani ila keessan qottati barbaadan dubbi kan ofitti barbaadan keessan nagafadha kun akka daa'ima asirra baadii nama kudha tokko keessa kun keessa kana wanni jedhamu hin jiru ol tootal annama kana kabajjee oromoo kana kabajjee dhufe malee odoo akka achi ra'iyyanii namni barbaachisee taa'ee jedhee eenyu waan godhan ani kampaanii kana seeraan bane laasensiitti qaba mootummaan biyya kana beeku waan gurguru waan amma dawaan akkas godhe minaan forgeet godha annama dawaa qorachiisee gurguru malee faaraa miti nama dawaa akkana namaa kennuu miti kana anaaf rabbi tolitti beeka garuu akkana lafaa qaniitiin tokko akka nama baranne hagas baaftee shanii baaftee hin jiru kun sirrii miti hanni kisiisitti tarree jira wajjin namni tarree jedhe kanaan sadaffaan rabbi yoo akka gargaarsaatti gargaaretti oromoon hin gargaara rakkina qabu kana ala waan biraa waan isin irra qabdu maqaan balleessu tokkoffaan isii keessa jiru hinaaffaadha malee dalagaan akkam dalagataadha malee waa'ee birriitiin. Doktor Ifnaan min inta okay asli amma dalagee yeroo takka asli daabu abbo isaan daabu oolraa ustaabadhu laal kaisaati sidhiisa ka jaartii qaban jaartiin kuma dhibbaa fi tokko jetteemi michooltu hin kijibne jechuun kuma dhibbaa fi 28 fi kumni dhibbaa kamtu walitti kalaa walitti dhiyaata ka jaartii fudhanna. Allaalidha. Haa no fedhu kafala fedhu dhiisa. Haqni sigiin beekamuu qaba. Haqni mitiyyoo beekamuu qaba. Ila Muniir kiyya takkatti jarana wanni. Dhaabbuun hin xumura. Amma inni akka mallaqa Itoophiyaatti jechuun waciin inni baase jechuun akka jaartiin jetteetti miliyoona 2,500,000 jechuudha. Wacii ka ja'u kiyyaa mangisti kiyyaa foronaa akka jaartiin jetteetti jechuudha. Biyya kana namni jiru gaafadha ol galchaati namni waan qabadu waan biraa. Okay mee nama biyya san jiru kuno jaartiin ta'e jira gaasifoon jira waan jaartiin ta'e jetti jechaa jiran waan jaartiin ta'e mee ka ila ka hawwiin jettellee dhiisa ka Ifnaan jedhellee dhiisa waan jaartiin doktoraa jette kana maa hin fudhanninu mee waan jaartii kana hin fudhannu hundi keenya amma baabnuti akka obbolummaatti isa gaafannaan nu dide ijoolleen Dubaay sheeka Dubaay kottu jennaan sheeyni dide Nasriin jaala isaa dhufuu dide mee namuma Dubaay tokko itti dawwalii nuu fide abboo kama waasisirra ta'e amma nu dhabne bara durriyyee yoo kaan mana sarkii hojiiloota takkittiin dhufuu dide kuno rakkoo qabaachuu kee kunuu ragaa. Nama Dubaay tokkoo miti kudhan sii fiduu danda'a nama jajjabaa nama cimaa namatti filatte sanuu nama filadhe osoo hin taane jechuudha. Namni akka wanjaarsara ta'e jaarsa kennan dhotillee gara keessa anis jaarsa kennadhaa jedhee jira already. Qaresiidha ka didee malee ani hin dinne jaarsa. Nasrii fidi homaa rakkoo qabu intalli ta'e nu harka jiru. Ila ganna buusaa na gaafadhaa jedheemi jara namee dubbii gabaaba. Ganna buusaa na gaafadhaa fi waan jirtu lafa kaayee zarazaree isinii hima. Ankuma kudhanii kana gubbatti hin dubbadhu waan jirtu lafatti isinii hima jedheemi. Wama as gubbat dubbatu lafatti illee dubbataa beekaa bari. Mee gadi buufnee lafatti gaafanna. Atasuma gubbaa taa'ee asii as gubbaan bu'in. Nama sadees keessaa kenna atillee Dubaay irraa bilbil obboleessu milki Dubaay irraa bilbili nama kaleessi gurubbii daddafii nama sadii waliin nu hidha gaafannee lafatti waliin deebina maal gochaa xaaraa oolla jedhan
ما هاي مو أنا فتي مو يوم Uummanni dalagaa qabu hirriba qabu asuma taa'ee isin eega. Ayyee ustaaza dubbadha carraa isinii kenne akka nama jiraataa Dubaay tokkotti aalima Dubaay keessa jiru dubbadha. Ustaaz Ahmad. Warra bombolinoo kennaa jirtan warri koofiyaa kennaa jirtan galatooma. Foloo naa godhaa namni kuma kudha dhibba shan ijoollee toppitee jiran. Dubbadha ustaaz. Sagaleen ko jira. Dubbadha hin jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Kan akka kotti dhiifama guddaa waliini as jala taa'anii dhaggeeffataa ture dheengaddasii arrasii wanta isin na gaafattanitu taane waan inni ofii koo argee jechuudha. Wanti kuni akka abdii ukumee jedhe. Itu ta'e maal ta'a? Akka abdii ukumee jedhe. Mee akkam? Eeyyuwa akkam jechuun keessan xuru. Lafa haqni jiru hawaasaaf ifeera. Namni bakka haqni jiru hin hubatiin hin jiru. Akka kotti. Haqni eessa jira? Eenyutu dhugaa qaba waan jedhu hawaasni as jala jiru hundi hubateera. Waan wal dhoskinu qabu. Garuu haqicha isa jiru sana ifa baasne akkanadha jechuuf. Ituu keessaan fakkeenyaaf keessaan waan kana haqicha sana isicha hawaasni sargaa jiru sana isicha hundi keenyallee agarre kana keessaan waan kana haasa'amee wanta murtaa'uu qabu itti murteessine. Maaliif rasiitii obboleessi keenya fide fudhataa hin jirru. Fiduu didee yoo finne. Isumanni fide kana yoo fudhataa hin jirru nuti. Wanti nuti fudhanne wanta rasiitii akkasiin fidee dhufe jedhe sana ulaagaa jedhe sana waan hin guunneef ulaagaa gaafatame waan hin guunneef wanti kun keessaa yoo xumurame malee wanni ta'uu hin danda'u. Waan kana keessaan haa xumuru. Isin akka nama ustaazaa biyya san jiru tokkotti dheengadamaan naan jettanii namni biyya kana jaarsummaa ishiin jedhu. Dubaay keessa durriyyeen jira, beekan jira, wallaalaan jira, olumaan jira, manguddoon jira. Garuu waan wallaalaan tokko tokkoof namni garaa yoo tokko tokko jiruun hundi keenya walitti raffamaa jirra jettan. Sinigalee. Kanaafi akka nama keessan harka waliin qabne namni biyya Dubaay keessa waliin dhageenye abdii jaarsummaa dubbattanii irraa dhaabdanii komii kaaftan. Amma isin akka mataa keessaniitti sheeka tokko inni maqaa himnaan dhufuu didee isin galchine as jala amma kumeessoon jira, sabboonan jira, jaalli isaa kiyyaan faa jiranii hedduu jiran ijoollee argaa jiran as jalatti. Isin galchaa ijoolleen Dubaay jaarsummaa fuutanii waan mucayyoon himatte kana bakka hunda silaa himataan saafittiin himatu waa itti dabalee himatuun isin haram baane hooma jiru. Dhabaani miti isii bira mucaa bira akka waa jiran kun dubbilleen akeekaa jira uummanni illee ragaadha. Haqa mucayyoo kanaa fuutanii nutti hin deebitanii waasii fudhattanii yoo isarraa dhabdan kisha keessanii baaftanii hin fiddanii nu mallaqa miskiina barbaanna. Isinii ol galcha ijoollee Dubaayillee. Amiinoon jira hin galcha sabboona kiyya warra jalatti argaa jiru. Kumeessoo hin galchaa nasrii nagarree isin hunda keessan isin galchee arginu irraa fuune dhabnu kiisa kennaa kadhannullee yoo dhabne kiisa kennaa kadhannullee finnee dhufna. Guutuu miti gimmaashalee to'attanii yoo nama kuma kudhanii karatti waadaa hintan keessan fixattan. Yookaan immootu ummanni ani mucayyoo amma gargaarsisuu barbaada jechuudha. Jasti akka miidhan milkii ta'uu baasee mucayyoo miidhamtuu ta'uu baasee intalli intala sabaati namni dhalatte qabdi sabaadhaa qabdi intala sabaata namni kuma kudhanii tokko isii waliin qoodamaara nuti amma sa'a kana mallaqa isiin haga himattee gargaarsifnee isii eebbifnee nasrii abaarsifnee milkii abaarree gadhiifna jechuudha. Wallahi isin dhugaa rabbi xaaxaa lama ችግር ነው መነዶን ተከራይተኝ ያከና አባሱ ደዋታ ካቻበቶ ኢንሻአላህ ኮፋይቲት መዳ አባሱ ሞኖ ሙዳሙዲ ክንታሮቲ ሱን አካ ሁዱ ይስጩ ቃሉ ዱአይቲ ጎነ ገዲኖቹ ነዶ ዮ አረኝ ዱጋ ከሩ ማኒ ወላሂ ደዋና ትኩርኩት ከኪንታሮቲ ትባ አካ ቃው ይሲክ ዮ ኡፍት ናይታችን ጩፈቱ አባረ ገዲም ሸቃላች ኡፍተ ቢራ በተት ካም ሳምታ ከሚት ታረፈ akka jaarsaa taasa kun akka abaarsaatti miti abaarsa eessa deema abdiin kutachi tabarsaame gadda hinaate akka jaarsaa taasa malee kun abaarsa fakkaata
maal isin ka kanam dadde dara tutan mulatti jia sadi dara de ko di basade ko di ko ko den dadde amma ma jettan carraan kabsaata deebii deebisa galatoomii ani waa'ee kataaf carraan kabsaata tii ijoole callisa dubbadhaa usaata galatooma ani waa'ee jaarsummaa biyya kana keessa ittiin galu maaliif ittiin galtuun oneettan isinitti hima dhaggeeffadha dheengadda antala asirraatii dirhaama 7,500 nyaatamte sana waan hin ofii koo godhuu qabu yaasin as jalan jira kana goona jedhee furmaata waan natti fakkaatu lafa kaa'ee namni hundi achitti na dhiisee sokkeennaan qofaa ko bakka sanaati yaasin kan na fuudhee galillee mucaa yaasin jedhamu tokko jechuudha mucaa milkii bira jiru intalli sun namoota muraasa taanee waan godhamu goone gara biyyaatti galchine isa sanaafuu furmaata kaa'uu hin dandeenye nuti warri Dubaay isa kanaaf ani jaarsummaa keessa hin galu akka dhuunfaa kootti hin galu jaarsummaa keessa garuu jaarsummichi asli abdii hukume akkasuma Ahmed Culullee asli jara kana sadanitti namana jedhee jara kana sadanitti namana jedhee yaada milkiin abdii hukume asli eenyu ammas maqaansaa Ahmed Culullee jaroonni kun sadan waan kana keessaan xumura maaliif ennaan booddee milkiin kakuutti yoo deeme waan kana dhaqee yoo kakate ilmoo isaaf hin godhu maaliif sirraa waa argaa jira obboleessa kiyya dhiifama naa godhi namni sirraatii waa argaa jira milkii namni hundi iji si ilaalaa jira yoo ati waan kana kakatte immoo ilmoo keef hin godhu kakadhu jetti kana siif hin godhu isa kanaaf jaarsonni kun keessaan ituu kana sadan qofa asli abdii hukume Ahmed Culullee kun sadanaa ilaalani maaliif muniiri garan talaadhaa jennu siifani garan talaadhaa jennu siigalee jarri kun sadan qoftituu ilaalanii isaan kun as keessa miti waan ta'eef nama Dubaayii keessa makiinaa siin qofti xumuraa waan kana galatoo Ahmed barsiin Ustaaz Ahmed bakka tan asli kota bila harallalla nama kenna bakka kalas dubbi gabaabsa dubbi wanni jiraate keessaan laalla waliin dubbanna akka daa'ima nama kana watti teenneeti shanii kudhanii walitti herreennu yoo artisiitu na bira jiraatte yoo na bira jiraachuu dhabaatte waliin herreenna kota lafa gabbu'aati miidiyaa eenyullee araarsee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf maqaa nama balleessa malee haqa nama balleessa malee dhugaa nama awwaala malee kanaaf kota keessa